Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyik kita tu. Ada di tadi sekarang kita bergantian. Ega kabujum tu tadi betul tak kenya ada debinet raja cudaga kemarga jutan kana ada guya idi aku mesti fufet raja cuda arra amakuno idi mubarak sinin jenne jara warone biya kesa jirta warone biya la jirta kabujum tu tadi betul tak kenya warone biya kesa ditani dawat warone biya la ditani dawat hundi kesa ni warone muslima manta muslima tatan hundi kesa no bagaitin Isingge jesin jenna ka mati gutuda kadir family nak mabeka wan adda kabadi ak mishale mana kesa taba dadda wan hetu gorsa dadda ashan wajin thani wa hetu kabane fature mere ega aramotu ma kabane dunare baget Eid Mubarak kajed usini kabane dunne chuda asitya kumarga yatan kesuma kawaja afrakamna asiti youtuber fauzi afrakamna youtuber fauzi ale salawatin injetti Eid Mubarak Ina Rayyan ni hai sini cara ni. Assalamualaikum Jene. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hayya dapat tegak aku kerja sini je guya sedap pada ini guya tu kupas di luar ramai video kita orang ramai jadi insyaallah ini sani jadi ragaru guya ini sini orang itu tu mijanne arah kuno aku makin karena ini Garwat demulle rugaru arra mal dawat tegina bagis ninge hinje jenne har kana dumne jere churmati kene gutoje alhamdulillah rabbil alamin to ko pana ge awga ge demu wa mudara aku bagi kana mati kene gutoje dumne jere churda tegena bagis des jere bagis ninge wali kara kesa tingara wasat di gutani bagis ninge rumje jatuta wara sini devisille di ko kurasuman amin warman bagrunge sini jenne jere Ega kabajamtoota daawwattoota kennaa amiin amiin oolmaanuu bakka isiniin bakka nuun gahe jecha warroonni biyya alaa jirtan maatii keessan ilma keessan dhiiftanii biyya alaa jirtan haadha abbaa keessan biraa deemtanii biyya alaa jirtan akkuma bakka isaan immoo abbaa manaa keessan biraa abbaa manaa akkaan jaalatanii fi ijoollee akkaan jaalatan biraa deemtanii biyya alaa jirtan hundi keessanuu nama galeetiniin mana keessan keessatti mana namaa keessatti miti kireeffatee nama galuu miti nama mana bitateetiniin galee mana ofii keessatti Alhamdulillah jadi ayana kana wajjin dabarfatu rabbi sinata sinin jenna ega kanuman isinin jechu barbada wartafeti de wasawo ya chala me mamad fozia susurin danse fozia assalamu alaikum wa tan wan nasa qabdalla jirada de warfada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asha anda kadirtu insan wana misan wan kaman kumasan jiran baga gutu rabbin guna wagga ndese kanaaf akkuma kadir jedhamu jechuu yaadetti mootu nama waan hojjetateetiin fuulatti baafatu keessa rabbi sinaa taasisu nama galee fuulatti baafatu rabbi sinaa taasisu isiniin jedha kanumaan jedhama. Hayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya har'a deebinee dhufnee baga ayyaana ga'e rabbi nama galee ayyaana maatii keessan guutuu wajjin dabarsu sinaa taasisu. Amin ayya sinaa taasisu maamee yaada qabda. Jechuun salaam jedha daawwataa bakkee akka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Firdaus. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafuni kabajamtoota daawwattoota ashaan deeggariftu Eid Mubarak baga isiniin gahee share like subscribe gochuu hin dagatina. Hayya daawwatta kenna hundi isaanii tokko argisan kana dhaamsa miiqa mana dabarfatanii jiranii miidiyaa irraa badanii jiran waan ta'eef baay'een haasa'an akka duraan miti hundumaa huyyuu gadi yaada qabda. Egaa ani yaadni qabu silaa akkanumatti wajjin haasofnee wajjin nyaannee wajjin dhuyna yaani viidiyoo ta'e malee osoo akkanumatti wajjin turre deennata tola walitti deebinaan isin jenna kana. Hayya daawwatta kenna akka duraanii nyaata dhagaa godhee isin agarsiisu sababni isallee dhiidha guyyaa sadaffaadha isin jedhee jira wantoonni tokko tokko wanti dhiidha qophaa'ee hundi gaadhuu deemee jira kana jecha akkanumatti bakki isin geessin jechuun malee qophiin hundi dhiidha as keessa isin seenne jechuudha diyyaan qalamee jira lukkuun hojjetamee jira maal ta'ee jira garuu immoo sun hunduyyuu ani sababa ifaadha qabe sababa michiin ta'eef xiqqaa dhukkubee ture sababa sadiin wanti hundi viidiyoo waraabamnee dhiifama isin jenna yoo jiraate iduma kita berada di sini istri orang no video istri janda tegena agama no terus istri gudda singgah tempana aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas mutas dia yang surah